guyyuma lama wayitii abbaan kiyya natti dawwalee yoom galtee aafiina jechisiifattanaan jennaan isa maal balleesseefan aafiisiin isa jechisiifadhennaan isa dhiisi yoom galtee aafiina jechisiifattennaan awwaan hin balleessin qabu jedheen dudee harkaa miliqee alanka waan jiru. Kun wal jaalala agarsiisa manaamni jaalala siif abbaa kee jidduu jirtu malee wal lolaa miti obboleessis jeqaale Allahu a'lam. Hayyee galatooma. Galatoometis. Kaan keessa. Tole obboleessitoon Najaat assalaamu alaikum. Waalaikum salaam ustaz. Yooyya baga nagaan dhufte obboleessitoo. Baga nagaan eega. Haaya maal agarte? Manaama kana turee jira. Qilleensa rakka baraaru argee. Hayya. Faana kiyya jala miila faana kiyya jala. Faana kiyya jala? Faana keessa na dhungata namni wayii. Ni beeytaa nama sanatti? Haaya nama jaalattu? Lakki ol lama. Haaya. Ergas akkamitti ol ba'uu dandeetta akkamitti bararuu dandeetti naan jedha. Haaya manaamni kan agarsiisu darajaan ta'e ol fuudhamu hiriyaa ta'e caalu rabbii aadaa muraata akkasiif guutu akka rizqii sii kennu akka kabaja kee maqaa kee ol fuudhu akka kabajaa kee rabbi ol kaasu kabaja argachuu guddina argachuu jaalala argachuu manaamni agarsiisa obboleettiyaa Allahu a'lam ka beeku rabbi. Yaadaa muraadaa sii guutama sirraa jijjiiramti haala jirtu kana kan isaanii baata biyya hedduurra imalta addunyaa tana guutuurra ammoo dalagaadhaaf sochoota. Bakka dalayde hunda milkooytee rizqii gurguddoo razaqamtee galtaa jamanaamni Allahu a'lam ka beeku rabbi. Hayyee kalammata. Karaa deemaa. Gara cinaa bitaatillee gara cinaa mirgaatillee mana jira mana babbareedaa kana jira. Hayyee. Maal ani irra deemuu qal'aadha baay'ee qal'aallee miti garuu miidhagaa. Asii manatu jira addumatti karaa sanarra deema. Osoo adeemu karaa sanarra osoo deemu ofirra midhataa deema. Namni karaa sanarra deemu jiru firaadhaa ofirra laalaa deema. Ergas osuma deemu mana ala dhaabatti mana isii bira goree dubbisanii shittoo wayaa shittoo afuuftee dubbiseenii biraa bareeda. Osuma deemu mana nama wayii seenee mana san keessa nama lamatu jira tokko nama qaraasisu tokko immoo dubartii nama guddaadha hin qaraatu kitaaba qaraati. Beeksisi kitaaba qaraasa isin kitaaba qaraati. Laaleetiin ofumaan kiyyaa maashaallah jedheenii bira tare ani quraana qaraa kitaaba bira hin geenne namtitti guddoon tun quraana sixxee sun kitaaba qaraatanii nama qaraa jedheetiin. Ifii kiyyaan haasaa deemu. Okay, dhumate? Obboleessi Yegaalii ati manaamni kun hadiisun nafsiidha kun itti yaadiin obboleettii yaa ammoo Allahu a'lam kasaa ka beeku rabbi abshir Allahu a'lam. Aye, galatoma. طلب العزيز قالتهم الأمانة لاستقدام العمالة جاء مالك يا عرب ما ورمو. عليكم استاذ. وعليكم السلام بريتي يا قالي. كم نجا جرتو؟ نجا سنيس فيا. الحمد لله. الحمد لله. قالتهم أتراك لكنه في جلك أبتي. قالتهم تليني. هايا. أتي شكالة في الدار. إن شاء الله. نعم. أتي دليدو في دورة وجينك. ايه اوكي يدو ما لقرت. نعم. اي ما لقرت منامه. مناماني منك يا كيستي جتشورا. dubartiin baay'ee isaanii dhufaniitan akkunuun jiraamiti mana rifeensa bakka itti sirreeffatan. Jarri hedduudha yaani darbee dammoo uummata keenyaa miti akka uummata kunu Afrikaa Ugaandaa minaamini kanniini. Namni keenyas hin jira.
Innaan argine bakka nama baay'eedha mana kee keessa kan mataa sirreeffatan yaani akkuma bakka mana bakka koofiraati jechuudha. Mataa sirreeffatanii bakka akkami mana kee keessa mataa sirreeffatanii poolisa bilbilee beeksisa jedhee kuna bakka dhiifama nagaa fitanii maal jedhanii. Hayyee. Maal akkasiisan inni tokko kan. Warri mataa sirreeffatu dhalaalee moo dhalaadha? Dhalaadha. Ni beektaa isaanatti? Beekuun keessaa ka beeku sin jira irra caalaan beeku garuu ka beekullee hin jira keessaa. Obboleettii biyya manaamni qaqqaceelaa uummata rabbi si qabaa namoota gaggaariidha namoota hamaa miti wallolli manaamaa kanatti agarte sunis walii toluudha wal jaalachuudha nama jaalattu akka gaarii kabajjuu fi si kabajanii walitti dhiyaachuu ta'isa rabbi sirraa jijjiira rizqii gurguddaa si kennaa akka gaariitti rizqii ta'e rabbiin bal'isa. Sammuu teetillee rabbi si guddisa rizqii teetillee rabbi gabbisa manaamichi kan agarsiisa umrii teetillee si dheeressa fayyaa tees si dhiisa kabaja si kenna namoota biratti haaluma kanaan rizqiin sirraa haftallee nama gahu waan hedduu agarsiisa manaamni Allahu a'lam ammoo kabee korobbe. Ashi itti aanee dammoo yeroo baay'ee makiinaa konkolaataa kan oofu argaa abduudhaan baqa ani beeku karaa irraa kanaan deemu baqa qilee irra kana geessu zee baay'ee jechuudha baqa na rakkisa jechuudha. Obboleettii biyya gaalii kan manaamni kun agarsiisu waa hedduudha ta duraa ta'e heerumte. Heerumee jira. Namni adda baate hojii jiraas dura. Jira. Manaamni nama ati as dura adda baate kan walii galuu ni dadhabde dubbii akaalbini keessatti dummaate bultii harka jette manaamni ni agarsiisa bakka jaalalli dhibe waan sittin tolle achi keessatti illee waan qomatee si qaqqabee si rakkisee fi si heeyyaachise manaamni agarsiisa san keessaa rabbi si baasullee manaamni agarsiisa bultii qaceeltuu rabbiin akkasiif kennullee manaamni agarsiisa jaarsa gaarii heerumu ammoo ati bultii gaarii hawwita jaarsa gaarii feeta dhiira gaarii feeta kan nama hubatu barbaadu nama gartee akka bultii akka tartee san hin barbaaddu dhibamuus hin feetu yaadda'uun feetu cunqurfamuun feetu keessoo keessatti waan si dhibuun feetu siifi namoota wal loltanii fi walii buutanillee jira jaarsa maleellee namoonni biraallee kaanii walii galuu dadhabdanii ammoo wal dhibdanii walittillee buutanii wal dhiistan jechuudha. Kana manaamni agarsiisaa ammoo ati fayyaa ta'e eeggachuu qabda aararraa fagaachuu qabda yaaddoorraa fagaachuu qabda koostarii jechuu qabda kana manaamichi ni agarsiisa ati ammoo insaana qiyaadiyya nama gartee hoggansaa akka taate manaamni agarsiisa nama hoggansaa jechuun nama namaan deemuu danda'u nama bulchuu danda'u nama mana bulchuu danda'u nama biyyallee bulchuu danda'u ta'uu kee manaamni agarsiisa jaarsa gaariillee rabbi si kenna bultiillee rizqiillee rabbi si qajeelcha Allahu a'lam ka beeku rabbi. Galatooma jazaakallaa. Galatoomeetii sobbireetii ta'u. Yaana ta'a. Taatayye. Haaya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irra deebinee obboleeyyiin kee qaadhime. Warri as dura imoodhaan bilbilaa ture mee warri imoon bilbilaa ture sagantaa imoodhaa haa jammarru mee al tokko namni as dura imoodhaan yaalii naggootanii turtan kunoo qophaa'eetiin isin eega. Can you call me now please? Okay ni bilbiltaa shuraayak mee namni bilbilee na dhabe ana jedha namni bilbilee na dhabe.